Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App gaaffiin namoota baay'ee kattahe video ajaa'iba takka isini qabadhee dhufeen jira. Video YouTube saatii meeqa irratti yoo maxxansine view bareedaa nu argamsiisuu danda'a ka jedhu deebii isaa isini qabadhee dhufeen jira. Video YouTube saatii nuti video YouTube irratti maxxansuu qabnutu jira. Studio mataa keenya qabaachuu qabna jechuudha. Maaliifi rakkina guddaa fida waan ta'eef jechuudha yoo saatii bareedaa irratti maxxansuu baanne saatii isaa waliin ilaalla. Saatii video itti maxxansine video sanarratti view bareedaa irratti argachuu qabnu. Akkasuma rakkinni inni fidu maali yoo saatii barbaanne irratti maxxansine isa jedhus waliin ilaalla jechuudha. Gara YouTube studio bilbila keessanii irra deebuudhaan salphaatti achirraa waliin ilaaluu dandeenya. YouTube studio bilbila keenyarra seenuudhaan YT studio kanarra seenne rakkinni inni fidu maali yoo saatii bareedaatti maxxansuu baanne. Videoon tokko impressionii mataa isaa qaba, view mataa isaa qaba. Video kanarra tuqee isiniif haa eegalu. Maaliifi ayinataa sadiin nuuf baasa. Video xiyyi ol deebise, video right ta'e, video xiyyi isaa gurraacha'ee gadi deebise jechuudha. View 632 qaba. YouTubein garuu maal jedha? 340 haga 490 videoon kun yoo ilaalame bareeda saatii kanatti jedha. Dabalaa deema. Garuu view isaa 632 waan ta'eef kan YouTubein naa kenne immoo 340 haga 490 waan ta'eef view isaa waan YouTubein naaf kenne bira saatii kanatti yoo haga kanaa ilaalame bareeda kan YouTubein naan jedhe sana bira waan view videochaa darbeef xiyyi videochaa magariisa ta'e ol agarsiisee jira jechuudha. Xiyyi videochaa wanni inni view isaa xiyyi magariifni ol agarsiiseef waan view isaa kan YouTubein naa kenne bira darbeefi jechuudha. So ayinataa sadii infida inni jalqabaa xiyyi magariisa ta'e ol deebisuudha. Inni tokkoffaa nuu bahuu jechuudha. Ka bareedaa ta'e kana jechuun view isaa dabalaa deema. YouTubeinis nuuf beeksisaa jira impressionii isaa bareeda waan deemaa jiruuf jechuudha. Video biraa takka isinitti agarsiisu video ka xiyyi isaa gurraacha'ee gad deebise. Xiyyi isaa sababni inni gurraacha'uuf YouTubein lakkoobsa ta'e nuu kenna. Videoon kun erga gadhiifamee bultii 4 xiyyi sadanuu gad deebisee jira. Sababni inni gad deebiseef 396 view isaa YouTubein garuu 510 haga 640 yoo ilaalame bareedaa jedha bultii 4 kana keessatti. Kanaafuu 510 haga 640 naa kenne YouTubein garuu view isaa mallee 396. Kanaafuu lakkoofsa sana lamman gidduu waan hin jirreef xiyyi isaa gurraacha'ee gad deebisee jechuudha. Video jaallatamee ilaalamaa hin jirre. Impressioninis xiyyi isaa gad deebisee jira kan YouTubein nu beeksisu kan namni baay'een irra tuqu. Innis gad deebisee jira, saatiinis gad deebisee jira. Gariin immoo raayitii nuuf kaa'a. View irratti raayitii kaa'a akkasuma impressionii irratti raayitii kaa'a. Kan inni raayitii godhuuf view isaa 650, YouTubein garuu 590 haga 730 yoo ilaalame bareeda jedha. Kanaafuu 590 caalee jira. View isaa 650 waan ta'eef garuu 720 bira waan hin dabarfanneef raayitii ta'ee jechuudha. Lakkoobsa YouTubein naa kenneen giddu galeessa waan ta'eef YouTubein 590 haga 730 yoo ilaalame bareeda naan jedhe inni garuu 650 jechuudha. Kanaafuu giddu galeessa waan ta'eef xiyyi isaa gad hin deebifne magariisa ta'e ol hin deebifne raayitii ta'ee jira jechuudha. Giddu galeessa waan ta'eef kanaafuu videoon ayinataa sadiin nutti agarsiisa jechuudha. Mata duree kanarraa Analyst jala yeroo seennu analyst kana jala tuqxanii yeroo seentan overview content jira. Audience kanarra yeroo tuqxan YouTuberiin hundinuu sa'aatii videoon isaa itti ilaalamu YouTubein as isaaf kaa'ee jira jechuudha. Sa'aatii kana hordofuu qabdu sirriitti. When your viewers are on YouTube namoonni video kee daawwatan sa'aatii meeqatti YouTube irra jiraatu? Sanyoo, maksanyoo, arbi, kamisa, jimaata jedhee laayina tokko tokkoon nuu kaa'ee jira. Sanduuqni tokkoon tokkoon isaa ka guyyaa tokkooti. Sa'aatii immoo as nuu kaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun ka daalachaa'ee jiru ka daalachaa'ee duwwaa sa'aatii duwwaa irratti sa'aatii 6 irratti jedhee sa'aatii adda addaa kaa'ee jira. Ka daalachaa'ee jiru sa'aatii namni video keenya irra hin tuqne yookaan immoo sa'aatii namni video keenya ittiin daawwanne. Ka parpilii bareechee ta'ee jiru garuu sa'aatii namni heddumminaan video keenya itti daawwatu jechuudha.
Kanaafuu dirqama sa'aatii kana hordofuu qabna. Sa'aatii kana haala kamiin hordofuu qabna isa jedhus waliin itti deemaa jirra. Ka daalachaa'ee jiru egaan sa'aatii namni viidiyoo keenya ittiin daawwanne ka parpilii ta'ee jiru immoo ka kalara wacinoo ta'ee bareechee jiru sa'aatii isa fuula dura jiru fayyadamuu qabna jechuudha. Kana jechuun duwwaa irratti namni baay'een hin daawwatu, duwwaa 6 irratti, 12 irratti, 18 irratti bareechee wacinoo ta'ee jira jechuudha. So sararri sun kan inni nutti mul'isu sa'aatii viidiyoon keenya bareechee itti daawwatamu yookaan immoo daawwattoota hedduu itti argannu jechuudha. Sanyoo, Maksanyoo, Arbii, Kamisa, Jimaata jedhee mata dureedhaan nu kaa'ee jira. Sa'aatii 24 nu lakkaa'a 18 jechuun sa'aatii 6 PM jechuudha. Gara asriin boodaa jechuudha. Kiyya ta'u akkasi. Kan keessan sa'aatiin isaa kabiraa ta'uun ni mala. Kan biraa ta'uun isaa garuu isin dhibuu hin qabu. Maaliifi biyya kamiyyuu jiraadha. Sa'aatiin obboleeyyan Oromoo irra caalaan YouTube itti fayyadaman sa'aatii isin viidiyoo itti maxxansuu qabdan zuurii irra yookaan immoo sa'aatii 7 guyyaa yookaan sa'aatii 1 irra haga galgala ishaatti yookaan immoo haga galgala sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 2 giddugala kanatti viidiyoon isin maxxansitan viidiyoon sun bareedaa taanaan view bareedaa argamsiisa jechuudha. Maaliif namni baay'ee YouTube irra jira. YouTube immoo daqiiqaa 30 keessatti nama haga kana yoo daawwatame bareeda jedhee xiyyisaa magariisa yookaan immoo gaddeebisa waan ta'eef yeroo sanatti namni daddafee yoo viidiyoo sanarra tuttuqe viewun isaa ol ka'aa deemaa jechuudha. Sa'aatii namni hin jirre yoo viidiyoo maxxansitan garuu YouTube'n gaaffii inni isinii kennu isin bira taruudhaan xiyyi sun magariisa ta'uu dhiisee gurraacha'ee gaddeebisaa jechuudha. Gurraacha'ee gaddeebisee isinitti agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo maxxansitanii daqiiqaa 30 jalqabaa keessatti view bareedaa argattan taanaan viewun isaa ol ka'aa deema. Kana jechuun YouTube'n view keessan daqiiqaa 30 jalqabaa irratti murteessaa jechuudha. Kana jechuun daqiiqaa 30 jalqabaa keessatti namni YouTube irra namni daawwattoonni keessa YouTube irra dhibanii view hin arganne taanaan xiyyi isaa gaddeebisuu eegalaa jechuudha. Kana jechuun view viidiyoo sanaa ol kaasuun ni ulfaata. So sa'aatii namni daawwattoonni keessa YouTube irra jiran kan isin viidiyoo maxxansuu qabdan guyyaa sa'aatii booda haga galgala sa'aatii 2tti viidiyoo maxxansuun viidiyoon sun view bareedaa argata ni ilaalama impressioniin isaallee ol ka'aa jechuudha. Yeroo maraa yeroo viidiyoo maxxansitan sa'aatii sana eeggattanii maxxansuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Chaanaliin nama maqaan isaa koomentii irratti pin godhame seentanii maatii ta'uu fi hin dagatinaa isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.